Sirna nyaataa jechuun sirna nyaata nyaannee hanga qaamni keenya itti fayyadamu isaa hordofuu yoo ta'u, hanqinni nyaataa immoo sirna nyaataa fayyaalessa hin taaneen kan dhufudha. Hanqina nyaataatiin kan miidhaman daa'imman waggaa 5 gadii fi hawwan ulfaa fi hoosisanidha. Kanaafuu hanqina nyaataa balleessuuf hirmaannaan hawaasaa murteessaadha. Sagantaa sirna nyaataa fooyyee hawaasa bu'uureffate. Sagantaa hawaasa hirmaachisuu sirna nyaataa ceesisee qacarummaa qaamaa fi sammuu hambisuuf kan hojjetudha. Sagantaan kunis deeggarsa dhaabbata miti mootummaa UNICEF jedhamu irraa argameen kan hojjetamaa jirudha. Hojiilee sagantaa kanaan hojjetaman galmaan gahuudhaaf dursitoota gooxii fayyaa hawaasa keessaa filuun leenjiin hawaasa isaanii dhiyootti akka tajaajilan taasifamaati jira. Dagafaan guyyaa 1,000 yookaan ulfaarraa hanga deessee daa'imni waggaa kana keessa tajaajila akka argatan kiniinii hir'ina dhiigaa fi raammoo talaallii gorsa sirna nyaataa akka argatan ni taasisu. Haati ulfaa hundi dhaabbata fayyaatti akka deessu ni taasisu. Daa'imman hundi dhalatee sa'aatii tokko keessatti aannan harmaa haadhaa qofa akka argatuu fi hanga ji'a 6 aannan harmaa haadha qofa akka argatu ni gorsu. Daa'imman ji'a 6 akkuma guuteen nyaata dabalata akka argatu ni taasisu. Daa'imman akka talaallaman ni taasisu. Umrii irratti hundaa'uun hordoffii guddina daa'immanii ni taasisu. Vaayitaamin A kiniinirraa immoo akka argatan akkasumas calallii hanqina nyaataa agarsiisa sirna nyaataa fi dhimma qulqullina dhuunfaa fi naannoo irrattis ni hojjetu. Sagantaa hojii kana milkeessuuf immoo ragaa bu'uuraa sassaabanii karoorfatanii kutaalee hawaasaa hunda hirmaachisanii caasaa gandaa fi hojjettoota eksteenshinii waliin qindoominaan ni hojjetan. Dabalataanis manduubee irrattis mana namaa hunda duubatti akka hojjetamu ni taasisu. Manneen barnootaa keellaa fayyaa fi FTC keessattis hojiin kun akka lafa qabatu ni taasisu. Hojiilee sosochii uumuuf hojjetameen manneen barnootaa hojii hubannoo cimsuu hojjechuun barattoonni dhaadannoo killee fi aannan gurgurree paastaa fi mokoroonii hin binne Waajjirri eegumsa fayyaa Naacirootis hojiilee gama fayyaatiin hojjechaa jiruun du'aatii haadholii fi daa'immanii hir'isuuf gama dursitoota gooxii fayyaatiin hojjetamaa jiru bu'aa gaarii ta'e akka argamu gochaati jira. Hojii baay'ee eegsisan fayyaa guutuudhaan adda duree taatanii argamuu qabdanii jechuudha. Aanaa Ciroo, aanaa Caarqabeessa sagantaan akkana walumatti akka godinaatti aanaa kan sagantaa mootummaan ofii qabatee aanaa lamarratti deeggaraa turanii fi UNICEF sappoortu ta'e warri naannoo deeggaratu materiaal akka xilaa gorsaa uffata kanaan qopheessanii fi hojii qabatamaa malee sadarkaa kana galchu. Loogii tokko malee rakkoolee nu quunnaman obsaa fi tasgabbiidhaan keessa baanee. Addee Haakimaa Mahammad Rashiid jiraattu ganda Barakkateeti. Mootummaan sagantaa Dagafaa jedhamu ganda keenya keessa akka filam godhee leenjii kennee fi daa'imman fi dubartoota ulfaa ta'an addatti hubannoo akka argannu nu taasiseeti jira jedhan. Daa'imni kiyya ji'a 6 waan guuteef akkaataa nyaata madaalawaa daa'imaaf oolu ittiin qopheessuun danda'amu irratti irra deddeebiin yeroo garaagaraa leenjii nuuf kennaa turaniiti jiru. Erga Dagafaan leenjii nuuf kennee asitti immoo killee fi aannan gurguruu dhiisnee daa'ima keenya nyaachisaati jirra. Mandubeedhaanis fuduraa fi muduraa ni oomishna. Kun immoo ilmaan keenya fayyaalessaa akka ta'anii guddatan taasiseeti jira. Manoon duubira taanfellaa jira. Achitti daa'ima keenyallee akka nuti nyaata kana sirriitti kan jiru baqaan mizaanaan mazananii ilaala. Lukkullee bitadheetiin jira. Manduubellee ni qaba. Addee Saadaa Ussoo miseensa dursitoota gooxii fayyaa Barakkateeti. Hojii Dagafaa bara 2016 irraa kaasee bilisaan hawaasa tajaajilaati jira jedhu. Erga Dagafaan hojii eegalee as jijjiiramni baay'ee dhufeeti jira jechuun ni dubbatu.
ilmaan namaa takuu jarummaa qabdu hedduu ganda kana keessa jiranii iitahaa waa hedduu irra ture. Addee Haannaa Warquu hojjettuu ekstenshinii buufata fayyaa Arba Rakkatteeti. Sagantaa sirna nyaataa lafa qabsiisuuf dagafaa waliin hojiin baay'ee hojjetamaati jira jechuun ni dubbatu. Dagafaa yeroo hojiin ariifachiisaa dhufus qajeelfamatti kenniina. Daayireektara buufata fayyaa Arba Rakkattee kan ta'an obbo Maamad Amaan dagafaa ilaalchisee yaada kennaniin akka himanitti sagantaa sirna nyaataa lafa qabsiisuuf hojiin gama dagafaatiin hojjetamaa jiru bu'aa gaarii ta'e argamsiisaatii jira jechuun ni dubbatu. Sagantaan kun eegalee dhufe hedduudha. Tokkoffaa irratti hawwan manatti dahuu irraa bilisa bahanii jiranii. Bulchiinsa aanaa Ciroo kan ta'an obbo Yaasiin Mahammad gama isaaniitiin akka himanitti sagantaan dagafaa jedhamu erga aanaa keenyatti hojii eegalee as hojiileen baay'ee hojjetamaati jira jechuunis ni dubbatu. Dagafaan bu'aa fidee jira qabatamaa aanaa keenya. Warri miseensa dagafaa ta'an bu'aa bahii hedduu keessa bahanii bakka iyyuu adda addaa gandoota aanaa keenya keessa jiran keessa bakka dagafaan itti mul'anne hin jiru. Erga sagantaan dagafaa hojii eegalee asitti jijjiiramni baay'een dhufeeti jira.